laachuu fi galmeen kan poolisiin jecha shakkamtuu irratti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee ajajeera. Gabaasa kanarratti galma daawwii dabalata qaba. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaan kan himatamte Laamoot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan liddataa jiru bilisa jedhanii ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiilootti oliyyannoo kan galfatu ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaaf dhimma Laamoot Kamaal irratti murtee kennuuf adoolessa 5 bara 2013tti beellama kennee ture. Dhaddachi gaafa adoolessa 5 2013 irratti abbaan seeraa falmii reemaanii dhaddacha darbee irratti murtee kennuun akka hin danda'amne ammas ilma biroo har'a jaan adoolessa 2 bara 2013 qabanii turan. Har'a dhaddacha dhimma kana irratti taa'ame irrattis abbootiin seeraa murtee akka ta'e laachuudhaa fi dhaddachi galmeen yakkaa poolisiin ittiin jechi shakkamtuu kanaa fudhate haa dhiyaatu jechuun ajajanii beellama biroo kennan. Abbootiin seeraa kun waa'ee mata kanaa waan qulqulleeffannuuf galmeen kun nu barbaachise jechuun beellama biroo adoolessa 30 bara 2013 qaban. Himatamtuunis muddaa televezyiyoonaatiin dhaddacha kana hordofee beellama kana irratti komii akka hin qabne himte. Jecha Haacaaluun namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti nama turan keessaa akka taate Laamoot Kamaal gurraan 8 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Lidataatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamtee turte. Alaska ishee duukaa himatan ta'uu yaami Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyaaw manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa yaada himantoota sadii adoolessa 8 bara 2013 dhaggeeffateeti ture. Beellama duratti lamaan dura abbaa maatii ta'uu waan himeef kun hanga'oon tumannoo mirkanaa'ee ragannaa fi dhiyaatu jechaan manni murtii Lidataa adoolessa 27 bara 2013tti beellama biroo qabatee eegaa jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee. Lolli naannoo Tigraay keessa jiru gara naannoo Amaaraatti waan babal'achaa deemeef lammiileen Itoophiyaa 3,000 ta'anii daangaa yaanii baqachuu isaanii hangawaanni mootummaa Sudaan ibsaniiru. Hoogganaa koree dhimma atattamaa mooraa baqattootaa Alqaadaariif kan ta'anii Alfaatii Mogaadaamii akka VOA'tti himanetti baqattoonni haaraanii 158 tibbana kana Sudaaniin ce'anii galmaa'anii. Mooraan baqattootaa Alqaadaariif waan guutaa jiruu fi mootummaan Sudaanii akka dafee xiyyeeffannoo itti kennu kan gaafatan Alfaatiin baqattoonni harki caalaan kan gara Sudaaniitti imalaa jiran naannoo Amaaraa bakka naannoo Tigraayin daangessuu fi naannoo Alfaashaagaa bakka mootummaan Sudaanii fi Itoophiyaa wal gaarreeffataa jiran irraa akka ta'e himaniiru. Akka qaamni mootummoota gamtoomanii dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gabaasetti yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 60,000 ta'anii baqatanii Sudaan keessa jiru. Ministeera ittisaa mootummaa Itoophiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo wajjin dubbachuun isaanii adoolessa 19 bara 2013 kaasee miidiyaalee hawaasaa irratti deddeebi'ee mul'achaa jira. Dhimma kana ilaalchisee dhaggeeffattoonni raadiyoo Sagalee Ameerikaa deddeebi'anii gaaffii gaafachuu isaanii irraa kan ka'e raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Amaaraa gulaa olaanaa sagantaa Afaan Oromoo gaazexeessaa Namoo Daandii gaafatee obbo Lammaa Magarsaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo wajjiniin haasaan isaan godhan akka hin jirre mirkaneesseera. Dhimma kanarratti gaazexeessaa Namoo Daandii dhaggeeffattoota Afaan Oromootiifis yaada kenne qaba. Kun akkuma beekamu gaaffiif deebiin yookaan sagantaan biraan yeroo hojjetamu gaazexeessotaas jiruunis haa ta'u gabaastota keenyaan yaadni isaa dursee dhiyaataa gulaaltonni gulaalaan olaanaan hundinuu akka beekan taasisama. Yaadni itti dabalaa yoo jiraates itti dabalama. Achi booda beellama qabametti gaaffiif deebiin geggeessamaa jechuudha. Gama biraatiin gaaffiif deebiin akkanaa keessumaa gaaffiif deebiin noota akka ministeera ittisaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa fa'aa yeroo geggeessamu afaanneen sadeeniinuu ni tamsaasama. Dursanii yaada dhiyeessuu qofatu hin taane walgahii gulaallii yookaan editoriaalii ka guyyaa guyyaatti ganama geggeessamu irratti ni ibsama. Egaa akkaataa kanaan karaa VOA Afaan Oromootiin obbo Lammaa Magarsaa argannee gaaffiif deebii waliin geggeessuun haafuuti yaadni isaayyuu hin dhiyaanne yaaliin godhas hin jiru. Gatoon Namoo Daandii kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Taphni Olompikii baranaa biyya Jaappaan magaalaa Tookiyoo keessatti geggeeffamaa jiru har'as itti fufeera. Tapha kubbaa miilaatiin Afrikaa kan bakka bu'anii gareen Ivory Coast fi gareen Masir morkatoota isaanii mo'achuudhaan gara sadarkaa itti aanutti darbaniiru. Akkuma kanaan Ivory Coast tapha duraatiin Saudi Arabiyaa 2-1 moote Jarmanii wajjin 1-1 qixa baatee yommuu darbitu Masir immoo biyya Awustiraaliyaa 2-2 erga mootee booda Ispeenii wajjin gara dorgommii itti aanutti darbiteetti.
Biyyi biraa kan Afrikaa bakka buute Afrikaan kibbaa tapha 3 taphattee 3 iyyuu mo'amtee dorgommii keessaa baateetti. Gareen fiigichaadhaan Itoophiyaa bakka bu'ee gareen fiigdota meetirii 10,000 bor fiiga. Dorgommii fiigichaa kana irratti kan hirmaatanu Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Bargaa fi Baahiruu Aragaawiiti. Fiigaan Eertiraa Aroon Kifilee, fiigdonni Keeniyaa Wendoon Laangaat, Roojers Kiwaamoyii fi Roonex Kipruutoo garee Itoophiyaatii wajjiniin morkii jabaa keessa seenu jedhamee eegama. Amma gabaasi kun qindaa'etti Yuunaayitid Steetsi waliigalatti meedaaliyaa 38 yommuu dirtu, Chaayinaan meedaaliyaa 31, Raashaan immoo meedaaliyaa 28 argachuudhaan wal duraa duubaan deemaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaan raawwata. Qophiilee keenya hafanii nu wajjiniin tura. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Amboof Naqamte tokko geejjibni uummataa galgala sa'aatii tokko walakkaadhaa booda waan hin jirreef rakkoo garagaraaf saaxilamaa jirraa jiru. Magaalaa Ambootti geejjibni konkolaataa baajaajii sa'aatii tokko walakkaadhaa booda tajaajiluu eega dhaabee baatii 6 ta'u magaalaa Naqamte keessatti immoo waggaa tokko caaluu dubbatu jiraattonni kun. Waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Amboo tajaajilli geejjibaa sababaa nageenyaaf saamichaaf halkan dhaabatee ture torban dhufu eegala ka jedhan yoo ta'u waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Naqamtee immoo gama isaaniitiin rakkoon geejjibaa galgala jiraachuu kan qabu jedhanii jiru. Naakoor Malkaatoo Amboorraa gabaase. Jiraattota magaalaa Amboo keessaa konkolaachisaan baajaajii sababaa nageenyaa koof yaaddoo qabuuf maqaa koo in ibsuu jedhe. Konkolaachistootni baajaajii maaliif akka galgala sa'aatii tokkoon dhaabanii galuuf ariifatan akkasitti ibsee jira. Sababa haaluma nageenyaan wal qabatee natti fakkaata. Akkasumatti ilaalcha kiyyaadha. Kan nu adabanii tiraafikootuma nu adaba kan sa'aatii tokko walakkaan booda seera labsii haaraa bahee kan cabsitan jedhanii nu adabu. 500 adabu. Dhiibbaa immoo qaba nuufis dhiibbaa qaba namaafis immoo namni kan finfinneetu jira. Ba'aa qabataniif ijoollee qabataniif waan ta'eef baay'ee namni illee rakkata. Jiraatan amtasiyyuu rakkata. Namni amma sa'aatii 2 walakkaatti warra hojjetan jiru, warri suuqii qaban jiru, warri hoteela qaban jiru. Miidhaan irra ga'a. Turanii hojjechuu hin danda'an. Faayidaa taaksii hin jirre warri fagootti galan waan jiraniif hunda caalaa immoo yaa nageenyumaan wal qabatee waan ta'eef danda'uudha. Amma tasgabbaa'utti osoo gadhiifame hundumaafuu gaariidha. Konkolaachisaan baajaajii kun filannoo boodallee adabbii to'attoota nageenya tiraafikaa jalaa dhiyeessuuf akka dafanii galuuf muddaman dubbateera. Aadde Umeraan Luun jedhamaa dubartiin jedhallee sababa galgala dhabamuu geejjiba baajaajiin rakkoo maatii isaanii irra ga'e absiisaa jiru. Yeroo darbee maateessa rigadaa dhukkubsatanii turanii naannoo sa'aatii 4 yeroo sanatti baajaajii argachuu hin dandeenye yeroo warra ollaas immoo warra nu bukkee jiran yeroo gaafannutti nu adabu kan nu deebisan kun yoo sirra malee baay'ee rakkisaadha. Karaa dhimmi jaallatoota sirratee jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Amboo obbo Hojaa Walda Mikaa'el sababaa tajaajilli geejjiba baajaajii itti adda citee turee fi waan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Yeroo waa'ee kana murteessinu dhimma nageenya hawaasaa giddu galeessa turanneetu yeroo xiqqooshii baajaajii keessatti wantoota garaagaraatu raawwachaa ture. Waqtii tarkaanfiin kun fudhatamutti nama irraa dirree fudhatanii deemuu nama inni gochuu suukanneessuu tokko argamee ture. Meeshaan seeraan alaa baajaajii tokko keessatti qabamaa tureera. Isuma kana giddu galeessa godheetu galgala sa'aatii kanaan booda jedhamee karaa nageenyaadhaa kallattiin darbe. Ammatti karaa geejjibaa konkolaataa geejjibaatiif kallattiin hime kodiin adda bahu addaan bahee gara hojii bilee isaanii baajajiin lakkoofsa isaanii gadheeraa fi hidhatanii hin deemne jiru. Taappeellaadhaan sirreessanii isa kana. Isaan kana hunda miseensa baajaajota waldaafuu sadiitu jira magaalaa Amboo keessa. Waldaaleen sadan kun borurraa kaasanii gaafa hidhataatti maxxanfatee xumuru jenneetu yaadna. Isaan booda gaaffii hawaasaas haa ta'u kan miseensa baajaajii hunda hin deemnellee yaadna. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee keessatti illee tajaajilli geejjibaa baajaajiin galgala sa'aatii tokko booda taasifamu erga addaan citee waggaa tokko darbuu jiraataa magaalaa Naqamtee ta'uu kan himan obbo Yeessaa Gazzaany dubbatanii jiru. Akka jiraata tokkotti rakkina
kana guddaadha. Namoonni hojii adda addaa hojjetanii yeroo baay'ee sa'aatii haga lama haga sadii afurii ta'anii hojii hojjetanii miillaadhaan fa'aa deemanii galu. Namni tokko sa'aatii 12 walakkaa irratti cufeetu gara naannoo isaatti gala. Kuni waggaa tokkotti oli tajaajilli kun erga dhaabbatee gaafa mootummaatu dhorkeera. Baay'ee nama kisaasaa jira. Keessumaa immoo dhimma fayyaa irratti namni tokko halkan dhukkubsatee akka barbaadetti deemee baajaajii waammatee tajaajilamuu hin danda'u. Ijoolleen sa'aatii murtaa'e booddee deeman hirreebamuu, hidhamuu, adabbii adda addaatu jira. Kanaaf qisaasama guddaa tajaajilamtoota irratti ga'eetu jira. Osoo jalqabamees waan tokko hin jiru. Naqamtee keessa nagaadha. Itti gaafatamaa waajjira abbaa taayitaa geejjiba magaalaa Naqamtee obbo Incaaloo Soorummaa koomikeef yeroo deebii kennan tajaajilichi adda cituu hin beeku jechuun haalanii jiru. Baay'ee koomee kana nuusis dhiyaachuu qaba. Yaadni isin fudhattan sirriidha. Paabilitiin intarestiidha waan ta'eef. Kan ta'uu qabu garuu nutu gaafatamuu qaba ture. Uummanni kan nu gaafatu jechaadha. Amma hin beeku. Maaliif qajeelfamni keenya kan kaa'u jira. Istiin ammammaatti sa'aatii 2 ofii kootiyyuu nan beekan. Hanga sa'aatii 2tti akka hojjetamaa jiru. Qajeelfamnis immoo halkanii hin eeyyamu akka dambii geejjibaatti kan hamma sa'aatii 3ttidha. 3 booda kan ijaaramu baajaajonni beekamtii argatanii naannoo hospitaalaatti galmaa'anii bakka adda addaatti tajaajilli kennamutti karaa beekamtii qabuutiin galmaa'anii isaantu gabateen isaanii maqaan nama sanaa galmaa'eetu dhaabbata tajaajila halkan kennan bukkeetti taa'a. Achiiti yemmaa namni rakkatu achiiti waamama malee halkan guutuu keessattiyyuu tajaajilli hin kennamu akka qalabsii keenyaattis amma 3 duwwaattidha kan sochoosu isa darbuun immoo hin danda'amu. Dhimma kanarratti itti gaafatamtoota waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee akkasumas abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa irraa yaaliin bilbilaan deebii dabalataa argachuudhaaf taasise ammaaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa kan Osfaanaa torban kana qophiilee aadaaf agarsiisawwan adda addaa dabalatee magaalaa Minneapoolisiif naannawaa isheetti geggeeffamaa jira. Dorgommiilee ispoortii geggeeffamaa jiranii ala gidduu kana qophiin galgala walaloo jedhu kan waloo lataa qanayitiin ummataaf dhiyaateef agarsiisni fiilmii hirbuu seenaa jedhamu kan aadde Yehubdaar Jabeessaatiin barreeffameef qopheessames dhiyaatee jira. Walumaa galatti qophiilee gidduu kana geggeessaman irratti Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa gabaasaa qaba. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan dorgommii kubbaa miillaa fi kanneen biroo sanbata darbe eegale kilaboota 22 hirmaatan garee lamatti hiruun dorgomsiisaa jira. Dorgommii bara kanaa irratti taphattoonni biyyoota Awustiraaliyaa fi Kanaadaa irraa hirmaachuuf qophiin kan ture ta'us sababa qajeelfama dhukkuba Covid biyyoonni baasaniif keessumaa gareen Awustiraaliyaa argamuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Kanaadaa irraa gareen magaalaa Kalgarii dorgommii kana irratti hirmaataniiru. Koree Osfaanaa geggeessan keessaa tokko kan ta'e obbo Fuwaad Ibrahim akka himanitti kilaboota dorgommii ispoortii bara kanaa keessatti argaman garee A fi B jechuun addaan hiranii dorgomsiisaa jiru. Taphattoonni garee A jala jiran tokkoon isaanii tapha 4 kan taphatan yommuu ta'u kanneen garee B jalatti hirmaatan immoo tapha 3 qofaa taphatu. Taphni kun akkatti qophaa'ee division A fi division B jennee qabna. So division A kun taphattoota tiima 16 keessaa qaba. B'n 10 qaba. So sangaamma akkasitti addaan baafneeti iskeejaalaan ta'itaadhaan goonee akkasitti addaan baafnee jechuun kana. Akkasirraan amma tiimni irra guddaan hundi tiimni A keessa jirus hundi taphatee jira. B'nis taphatee jira. Warrumaan qaba hafee walitti tiima 4 asirraa 4 achirraa 6 kan walii hafe malee kaan hundi duruu raawwanni isaanii raawwatee jira jechuudha. Warri teessoo isaanii qabatee konfarm godhee taphachuu taa'u OU 11 Star Risa Dirreen warri kun gartee warra tapha boodarraa taphachuu deemu jechuudha. Warra injifataa dhufee. Ispoortii baranaa mata duree Samaroof Oromummaa jedhuun kan qophaa'edha. Akka sagantaa bahee jirutti jimaatni borii guyyaa yaadannoo aartist Hacaaluu Hundeessaa ta'uun kan kabajamu yommuu ta'u sanbatni immoo guyyaa aadaa ta'uun kabajama. Gama biraatiin feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kan baranaa erga jalqabee guyyoota 5 kan lakkoofsise yommuu ta'u tapha ispoortii gaggeeffamaa jiruun alatti qophiileen aadaa garaagaraa hawaasa hirmaachisan raawwachaa jiru. Haaluma kanaan tibba kana galgalli walaloo fi fiilmiin afaan Oromoon magaalaa Lakkuutti uummataaf dhiyaatee jira. Qophiilee gurguddaa tibba kana jiraattota Minisotaa fi namoota ispoortii daawwachuuf kutaalee Ameerikaa garaagaraa keessaa dhufaniif dhiyaatan keessaa
galgalli walaloo ulee booree jedhu kan waloo Lataa Qana'iitiin qophaa'ee dhiyaate biyya kanatti walaloo afaan Oromoo yeroo jalqabaaf uummata galma guuteef dhiyaateedha. Qophiin kun galma The Parkway Tiyaatiritti kan dhiyaate yommuu ta'u namoonni hedduun waan argamaniif galmi gahuu hin dandeenye. Sagantaan kun milkaa'uu isaatti akka gammade kan ibse waloo Lataan uummata galmi gahuu hanqatee manatti galeef garuu yeroo biraa sagantaa wal fakkaataa qopheessuuf akka jiru dubbate. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Walaloon kana dura maxxantuu ture. Sagantaa kan biraatti maxxanee beekama malee mataasaa danda'ee konsertii mataasaa danda'ee sagantaa mataasaa danda'ee kottaa walaloo dhaggeeffadhaa sagantaan kun sagantaa walalooti jedhamee namni waamamee walitti qabamuun isa jalqabaa ture. Biyya keessatti iyyuu shaakalli akkasii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sodaa guddaa qabna turre anii fi koreen sagantaa kana qindeessine hiriyoonni koo as magaalaa Minneapolis jiranii yeroo jalqabaaf waan kana hojjenna waan ta'eef tarii namni dhufuu dhiisuu danda'a laata hin baratamne waan ta'eef walaloo qofa dhaggeeffachuuf manaa ba'anii galma deemanii taa'uun akkasii kun yoo fakkeenyaaf sagantaa kan biraa keessatti walaloon jiraate dhimma kan biraa irratti yoo walaloon dhiyaateen ala walaloon sagantaa mataasaa danda'e ta'ee dhiyaateen beeku waan ta'eef akka waliigalaatti sodaa guddaa qabna turre. Walaloon gaddaaf gammachuu uummataa kan ittiin ibsan gosa aartii Oromoo keessaa tokko waan ta'eef kana caalaa guddisuuf hojii hedduutu aartistoota irraa eegama jedha. Dargaggoonni Oromoo biyya hambaatti dhalatanii guddatanis jiruuf jireenya akkasumas aadaa biyyaa akka hubataniif gama walalootiin barsiisuuf qophaa'ee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Galgala walaloo kana qopheessine dhaloonni as jiru kunis afaansaa akka baru aadaasaa akka baru waan biyya baasaa akka baru kanaaf immoo waan adda addaa godheen hojjechuuf yaaleera sagantaa darbe kana keessattis akkamittiin fakkeenyaaf qote bulaan Oromoo maal akka fakkaatuu fi akkamittiin gaddasaas ta'e gammachuusaa ibsachuu akka danda'u irratti waanan agarsiisen qabaa. Isa sana bal'iseen waan baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru waan Oromoon biyyaa qabu biyyi kun dhaloonni asitti dhalate kun akka baru maali kun jedhee akka galee maatii isaa gaafatutti waan tokko tokko bakka sagantaa sanaatti itti agarsiisuuf yaalii guddaa gooneerra sadarbeettis fuuldurattis kana bal'isnee hin hojjennaa. Waloo Lataa Qana'ii akka himetti gara fuulduraattis sagantaa walaloo kanaan wal fakkaatan bakka uummanni Oromoo jiru maratti qopheessuuf karooraan hojjechaa jira. Namoota qophiin kun akka galma gahuuf hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'e dargaggoo Abdii Muudee gama isaatiin qophiin kun bakka Lataan dandeettii walaloof qabu itti agarsiisedha jedha. Hedduu galatoomaa qophiin waloo Lataa Qana'ii dhugatti dubbachuudhaa fi qophiiwwan misoota keessatti taasifaman keessaa adda isin jechuu danda'a. Maaliifuu uummanni hamma san gahu iddoon hanqatee ala dhaabbachaa turanii booda mootuu tikeetii sanas dhumatee ofirraa galchan waan ta'eef qophiin kun gama uummataatiin yoo ilaalle hedduu kan itti boonne kan ittiin uummata keenyaanis irree ittiin dhahannee uummanni keenya dammaqee jira aartiis baree jira aartistii fi baree jira kan itti nama jechisiisudha gara baay'ina uummataatiin jechuudha. Gama biraatiin akkuma waloo Lataa Qana'ii nama baay'ee taalantii guddaa qabu dhugaa dubbachuudhaaf walaloo tokkuma dubbisadhee eegaa ture malee qotee bulaa ta'ee pirezidaantii ta'ee akkasuma wantoota garaagaraa ta'ee kaarakteera adda addaatiin waan san nuuf dhiyeessa jedhee hedduun eegaan turre walumaa galatti sagantichi baay'ee tokko ittiin milkaa'ee ittiin isas hamilees itti hore akkasuma mootuu warroota isteetii biroo jiraniifis ergaa guddaa dabarsuu jedhee ittiin yaadaan. Akka Abdiin jedhutti afaan Oromootiin galgala walaloo yeroo jalqabaaf kan biyya kanatti qopheesse waloo Lataa Qana'iiti. Qophiin akkasii yommuu qophaa'u immoo dargaggoonni biyya kanatti guddatan itti hirmaachuun aadaa isaanii akka baranis dhaameera. Haaluma wal fakkaatuun fiilmiin afaan Oromoo Irbuu Seenaa jedhu kan aadde Yoobdaar Jabeessaatiin barreeffame tibba kana magaalaa Minneapolisitti agarsiisaaf dhiyaateera. Fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 4 kan itti fudhatame yommuu ta'u waraabbiin fiilmii kanaas irra caalaan magaalaa Las Vegaasitti kan waraabamedha. Fiilmiin Irbuu Seenaa adoolessa 21 bara 2021 magaalaa Las Vegaasitti kan eebbifame yommuu ta'u agarsiisni magaalaa Minneapolis kun isa lammaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii ispoortii fi dhimmoota agarsiisa aadaa magaalaa Minneapolisitti guyyoota hafan dhiyaatan wiixata dhufu isiniif qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf aan Alamaayyoo Qannaatii Minneapolis, Minnesotaarra. Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophii fayyaa.
Qophii fayyaa kanarraa keessatti uummanni Tigraay keessaa miliyoona hedduutti lakkaa'amu tajaajila eegumsa fayyaa kabuuraa argataa hin jiru jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gabaase qabna. Jaallannitu dhiyeessa. Kan walitti bu'iinsi keessatti gaggeeffamaa ture bulchiisa naannoo Tigraay keessa uummanni jiraatan miliyoona hedduun tajaajila eegumsa fayyaa kabuuraa argataa akka hin jirre akkasumas dhukkubaan miidhamuuf carraan akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Isaan kana keessaa lakkoofsaan xiqqoo qofa dhaqqabuu akka danda'ame jaarmiyaan kun ibseera jechuudhaan Liisaa Shelaayin Jenevaarraa gabaasteetti. Akka jaarmiyaan fayyaa addunyaa jedhutti Tigraay keessatti uummanni miliyoona 3.8 ta'an gargaarsa tajaajila eegumsa fayyaa barbaadu. Jaarmiyaan kun tajaajila eegumsa fayyaa kennu dabaluun yoo xiqqaate uummata miliyoona 2.3 gargaarsa kennuu ka barbaadu ta'us garuu eebila darbe gaafa tokko kaasee uummata 87,000 qofa dhaqqabuusaa ibsee jira. Dubbi himtuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa Chaab akka jedhanitti hanqinni maallaqaaf boba'aa carraan gama seenuu jiru daangeffamaa ta'uun nageenyi dhabamuu fi hanqinni kuusaalee meeshaalee eegumsa fayyaa jaarmiyaan isaanii lubbuu namaa oolchuu fi itti gargaaramu dhabamuun danqaalee mudatan keessaa hanga tokko jedhan. What we are most concerned with is the fact that it's the season for cholera and cholera is a problem in the region. Measles, malaria. Waan akkaan nu yaaddessaa jiru keessaa yeroon kun dhukkuba koleeraaf mijataa ta'uusaa fi kutaa sana keessatti koleeraan rakkoo ta'uusaati. Gifira busaa namoota walitti bu'iinsa amma jiruun miidhamaniif tajaajila wal'aansa fayyaa kennu akkasumas kanneen gargaarsa barbaadantu jira. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa kan daa'ima ishee harma hoosiftu ijoolleen tallaalee argachuu qabu. Kun hundumtuu hatattamaan dhaqqabuu qabaa jedhan. Baatii 2 dura dawaa afaanitti cobsan kan dhukkuba koleeraa ittisu kennuuf duulli marsaa duraa gaggeeffameen uummata karoorri qabameefii ture miliyoona 4 keessaa kanneen miliyoona 2 caalan dhaqqabuun danda'amee jira. Chaab akka jedhanitti duula akkasii marsaa lammataa gaggeessuun uummata kanneen hafan dhaqqabuuf furmaata guddaadha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii ga'aa akkasumas mi'a tallaalicha keessa kaa'aniif qabbaneessu hin qabu taanaan duula kana gaggeessuun hin danda'amu ka jedhan Chaab. Kana malees tajaajilli elektirikaa yeroo baay'ee hin jiru akkasumas kuusaan boba'aas dhumaa jira jedhan. Gama biraan hojjetoota gargaarsa raabsan irratti hokkaraaf sodaachisi dhaqqabe hangi tokko dhukkuboota daddarboo ta'uu danda'an ittisuuf carraaqqii ta'u danqee jiraa jedhanii dhukkuboonni kunis koleeraa, gifira, busaa fi COVID-19 dabalata jedhan. Rakkoo biraa akka yaaddessaa ta'e immoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa jabaan jiraachuusaati. Baatii keessa jirru adoolessa torbanneen isaan jalqabaa lamaan keessatti ijoolleen hanqina nyaataan akkaan miidhaman 458 wal'aansa adda addaa waan isaan barbaachiseef jecha waaltaalee bayyanataa seenanii jiru jedhaniiru. When you have a severely malnourished child and he gets a disease like daa'ima hanqina nyaataan akkaan miidhamee fi dhukkuboota akka busaa yookaan gifiraan qabame innaa argamu kummatuma isaattuu akka waan murtiin du'aa itti murameeti. Kan duraan banamanii turan waaltaalee bayyanachiisaa 92 qabna. Amma garuu 23 qofaatu hojjetaa jira. Yeroo ammaa hanqina nyaataa irraa kan ka'e rakkoo fayyaa uumamu dura dhaabbachuuf waaltaalee akkasii 200tu nu barbaachisaa jedhaniiru. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 10,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 10,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota